Taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliiz torbeen 21ffaan har'aa fi boru itti fufuudhaan kan gaggeeffamu ta'uun har'a gaggeessaa sa'aatii 4:30 irratti chaampiyoonaan bara darbee Maanchister Siitiin gara Bireentfoord imaluudhaan wajjin morkata. Maanchister Siitiin ji'oota lamaa oliif miidhamaa fi akkasumas ga'umsi taphattootaa gadi bu'uudhaan wal qabatee injifachuuf rakkachaa turus garuu har'as dhiyeenya kana taphoota 3 walitti aansee injifatuun isaa tilmaama taphaadhaa dhibbantaa 67 argachuudhaan injifachuu akka danda'u kaa'ameera. Sa'aatii wal fakkaatutti Weestaan Fulaam wajjin yoo taphatu kilabni warra Landan kan biraa Inzoo Maareskaan durfamu Cheelsiin Istaanfoord Biriijitti Barnmaawuz ni simata. Bara kana dargaggootaan ijaaramuudhaan osoo hin eegamin ga'umsa gaarii agarsiisaa kan ture Cheelsiin taphoota muraasa darban irratti garuu waan anniisaa fixate fakkaata. Kool Paalmar, Joodaan Saanchoo fi Nikolaas Jaaksaniin kan durfamu Cheelsiin dhibbantaa 63 argachuudhaan tilmaama injifannoo argateera. Sa'aatii 5 irratti qabxiiwwan 40 Arsenaaliin qixa sassaabachuun sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu Nootingaam Foorest dursaa liigichaa Liivarpuul ni keessummeessa. Baruma kana tapha torbee afuraffaatiin gara Anfiild imaluudhaan Liivarpuul 1-0dhaan mo'achuun isaa ni yaadatama. Liivarpuul bara kana tapha tokko qofaan mo'amuun ga'umsa addaatiin liigicha dursaa kan jiru yoo ta'u, taphataa sarara fuulduraa Muhammad Salaahaan durfamuun tilmaama ooftaa kaa'een dhibbantaa 53 argateera. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliiz torbeen 21ffaan guyyaa boruus itti fufuudhaan kan gaggeeffaman yoo ta'u, taphni darbii kaaba Landan Arsenaalii fi Tootinhaam wajjin taasisan tilmaama guddaa argateera. Tapha FA Kaappii Ingilaandiin Maanchister Yuunaayitediin mo'amuudhaan keessaa kan bahe Arsenaal bara kana Pirimeer Liigiidhaanis ga'umsa walitti fufaa agarsiisuu dhabuun deeggartoota isaa biratti shakkii uumeera. Keessattuu erga Bukaayo Saakaan sababa miidhamaatiin dhabee kilabichi mo'achuudhaaf yeroo rakkatutu mul'ata. Gama biraatiin Tootinhaam bara kana kilaba salphumatti mo'amu ta'us kilabni darbii ta'uu isaaniitiin taphichi akka eegamu godheera. Taphoota guyyaa borii kan biraatiin Everton Aston Villaa yoo keessummeessu Newcastle Wolves wajjin Leicester City Crystal Palace wajjin ni taphatu.